Yooya ammallee yooya nageenyi sambaraadha armi geettanii jirtu jajjabaattu wakaatu nan footoo isaar irraa gartakkara murtii irraa gar baalti isaaree jijjiirtanii jirtanii ani hin jenne an keessa hin jiru interviewillee pirankillee waan edhee yaamuyyuu hin beeku tamuuf waan jedhuun hin jedha walumaan dhageenya dheedha saniin jedha welcome karibu hello hello can you hear me nadagesa hello nadagesa hello ndagamu waan very waan akkoi barbaachisaa tokkoof si barbaade sagalee wayitti si duuba dhageessisa sitti tola asawun nanneenya maqaan kiyya Qaasim akka murtiimi kun murtiidha gar sagalee wayii ko dhageessee naan si okay amma akkamii haasa'uu dandeenya ni dandeenye garuu murtii waan akka biraatti maal sana irraa nama guddaadha nama naftasee nama shawwatamu miti jechuudha yoo jettu yoo jedhu sagalee maalii dhageessuu barbaade sagalee fi maal sagalee no wanti an jedhee sagalee wayii si dudduuba dhageessisaa biizii jirtaas hin jechuu kiyya yaa jechuun namoota si duuba haasaan dhagaye kanaaf callisisee jira kunoo isaan saayilanta taa'eera namoota si bilbilaa gooteefi namoota akkuma bilbilaa sanii miyuuti gootaami bareedaadha dandeettii addaa qabda akkamatti nagayame okay kan jedhu it's funny nama sin kufalchiisa garuu it's very important waan akka way barbaachisaa si wajjin haasa'uu barbaaden qublan na qabe I don't know why maal akkas jechuun sunaan gallee dubbachuu diddiiban jechuun viidiyoo kan kee argee ture yeah oh my god no I didn't no hey listen ano dadhabe galee warrootan hojii kiyyaas garsiisee ture dhugaa dubbachuu fi bakka hojii kiyyaa jechuu so namtichi kunini viidiyoo onniitii fi baay'ee barbaachisaa naan jedhani jette aanaan adiisiin jechuu qaba abo haasa'uu ni dadhabane qublan na qaba hello murtii babbareeda ajandaa yeroo hojii deemurraa harta'eeti akka dhiiratti viidiyoo waraabadhu sagalee okay ayyee no an miyuuti kansi godhe nama naanaasaa ture kanaaf dhiifama safara keessaa waan akkasirraa hin haasawee murtee yuutubarra gadhiisee yoo yaadatee murtee jirtu dura si hime akkuma sinaa bilbilteen waan akka filaan kanarraa guddaa hin beektaa si jedhu okay no waan tokko murtii waan tokko hubachuu qabdu nu namooti biyya alaa jiran kuni followers hin qabnu YouTubeis hin qabnu maal jenna hojjanneeti daffi keenya xuruurannee ka jiran eenyu ani qamariyoom waraabireen nan beed
Okay, sitim okay wata kasi gaafadha waan video sanirra. Looshinii dhabdemu maaliif akkasitti harka duwwaa fuuteeti? Isa dhagaafadha jedhe waan balleessira illee. Okay. Gaafum bilbili isaa argadhu iyyuu gaaf viidiyoon isaa gabbaatu kuni interviews prank illee akka hin taane hubadhee ture. Haa ta'u malee I just say I will give a try. Yaa dhageettani sanuu waan inni jedhee gabaabumatti ani ergaanii an dabarsuu barbaadu. Obboleeyyantii ta'e Oromootiif. Obboleettii obboleessii Oromootiif wanni an dabarsuu barbaadu. Followers kum tokko kum lama yoo qabaatti it's okay. Namni nuus hin beeku. Ammoo eegi followersiin kan kee guddatteen duuba. Ati barre nam dhokattee godhuu dandeetta. Kan nam dhokattee yoo agama kinni gabbaa agarti. Waaq dhokachuu hin dandeettu. Waaqi ammoo gaaf inni suume qaam kan kee eenna akka inni argu qaama eenyu akka argu qabdu akkasis suume waaqi. Ati ammoo namatti biyya alaa jiraaf jettee nam kana agam kayuu beektu. Biyya alaa yookaan nam kana feemesii na caala beekamtii qaba jette. Sababi waan barbaade yoo ta'u saniif jette qaam kan kee private kan kee nam garsiisuuni shame on you. Dhuga rabbi. Waaqi gaaf suume eenyutti arguu qaba eenyutti arguu hin qabne dhiisu. Isan ammoo warri akkas rikoorduuf gootanii gadhiisan looshinii bakka bitattanii follaaltanii waan looshinii bitattan dhabdanii. Ucuu qofa jechuudha bara ucuu dhaniin sonni waya qofa barisan hooma. Dubartoota hedduulleen hin jirka viidiyoon akkasii gabbaa'e. Warri beektaa bon beektaa boniin beektanii warri beektaa nafi isaanii bonii itti bu'i. Dhiiras taatee dubri taatu warra akkasii hanga viidiyoo fi gadhiisu. Looshinii lootu dibattanii hoo. Dhuga rabbi nama jibbisiisa. Akkamitti sadarkaa kana gad buuta. Shame on you. Ati gaa Facebook irratti, TikTok irratti, social media adda addaa irratti followersiin kan kee kan heddatu nama gamis waliin hojjechuu barbaada. Kaampanii hagam, baankii hagam, restaurantii hagam, hoteelii hagamis waliin hojjechuu barbaada. Ammoo gaa viidiyoon tante akkasii kun miidiyaa kan hirmaru agamuuf gabbuusti. Karaa agamuuf iccufti. Prank on irratti hojjechuu barbaadde fi viidiyoo takka narraa hojjettee YouTube irra maxxansuu barbaadde. Annam suni olii mitaan obboleessi kiyyansitti hima. Suni ol turte amma gad of buusti. Murtii na dhageeffadhu viidiyoo tan sheeritti godha. Viidiyoo kanatti sheerii godha murtii guutooti erga. Fuula duriitti fineegin fuula durii hin jirtu sitti of gabbuusi. Fuula durii sin barbaanna munoo bakka tuf keetti sun si barbaanna. Ati ilmi dhiiraa tokko akkamitti akkas of gootuuf gadhiista. Ati intalti dubaraa tokko akkamitti viidiyoo akkasii namatti ergita. Ammas konfidensii qabda. YouTube irra kan na gadhiistu taate TikTok irra kan na gadhiista ta'uun gartee murtiin suni olii mita suni gadi sittuu gad of buusi. Sabi Oromoo isa seeqaa teessatu eessuuf keetti. Wanni cuftinuu fuula ofii qabdi. Sittuuf salphisi. Namni akkamiin promotionis waliin hojjeta. It's very sad. Shame on you. Isa warri waan akkanaalleen diaspora waan taatanii waan akkana hojjechiisanillee shame on you. Obboleettum keessan kuffistani. Oma waan kan gootanii fi fulaan isan dhaqqabdanii jiru fulaa warri dhaqqabullee hin jiru. Nagaatti.